akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyiif araarri waaqayyoo lafuma jirtu isiniif haa baay'atu akkam jirtu an nagaa kooti gooftaa kooti faa galatu isa nagaa keenya eegeemmoo har'aan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u isiniin jedha yaa uummata nana baay'ee natti bareedee jira miti baay'umaan bareedamte addunyaa kanarraa bareedduun akka haadha eebbaa biyya lafaa kanarra hin jirtu barbaadanillee argattan ati eebbaa ila bareedduu ishii tokkoffaadha tole jettaniittu akkam ture mee warri biyya maadaamii jirtan maadaamii keessan akkamiidha sinitti waccimoo sinirraa waccimoo sin jaalattimoo sin jajjabeessitimoo haadha eebbaa oggaa laaluu dhuftanii naama sinin jettimoo koottaa dafaa sinin jettimoo akkamidha mee natti maame komantii naa godha oggaa haadha eebbaa laaltanii maadaamiin kun inuma sinitti wacci akkasumas immoo hojiirra taatanii biyyoota adda addaa Eeshiyaa Afrikaa Awurooppaa maal jedhama Yeruuq Misraaq Jaapaan manga biyyi aduun sinitti bari'ee sinitti dhiyee hundumti keessanuu jechuudha daawwattoonni koo Itoophiyaadha biyyoonni nan daawwanne hin jiru jechuudha Itoophiyaadha kaasee amma ardii biyya kanarra nama tokkollee taati malee inuma na daawwattu waan ta'eef jechuudha haadha eebbaa maal xibixxibtaa amma kana na waamte amma kana jettee naan jechuu dandeessu maalaaf akka nuuf isinitti bifa lamaa laalanii namaan dulloomtuu jechuu hin danda'u bifa laalanii jechuudha amma fakkeenyaaf meekaappiin jira rakkinni jira jabinni jira waan adda addaa jira jechuudha amma fakkeenyaaf bifa namaa laaltanii amma haadha eebbaa bifuma ishee akkasumatti laaltanii ishiinoo waggaa 78 naan jetta ani ta'uu dhiisuu hin danda'a rakkina nani keessa darbu dhiphina nani keessa darbu namni jireenyuma isaa fakkaataa jechuudha akkamitti jireenya isaa fakkaata oggaan siniin jedhu ati nyaatteetta taanaan dhugdeetta taanaan uffatteetta taanaan dhiphina hin qabdu taanaan indoo muuxataa deemtu jechuudha yeroo tokko maala nu badhaseetanii dhiifama naa godhaa akka warri biyya hambaa keessa jirtan keessattuu warra Ameerikaa fa'aa jirtan warri Jarmaffaa jirtan yeroo baay'een dulloomtani maaliif qilleensichaa ta'uun beeku asii dulloomtu ta'anii warri deeman achi gaafa ga'anii jechuudha hangafoonni koo amma warra achi jiran jiru warri nani bira ture jiru amma gaafan ilaalu anatu hangafa isaanii fakkaadha isuma dhugaa koosiiniin jedha waggaa 45 ta'anii waggaa 50 ta'anii mucaa waggaa 18 waggaa 19 an fakkaatan jiru jechuudha kanaaf nama bifa ilaaltanii jaartii namaan hin jedhina isuma dhugaa bifa namaa ilaaltanii jaartii namaan hin jedhina jireenyi jaartii nama godhuu danda'a haalli jiru jaartii nama gochuu danda'a waan keessa darbarsan dhiphinni keessa jiran jaartii nama gochuu danda'a ani indoo waaqayyoo faa galatu akka dhiphina keessa darbutti hin dulloomne ganaa waggaa 13 ganaa neeruma jaarsa naa barbaadaa jaarsa naa barbaada amma ani ganaa waggaa 13 borciisi sabboontuudha inni gadda akkas borciifaa ani qalloora barfurduun fakkaadha jettan san jechuudha ani immoo baay'ee mucaa waggaa 13 fakkaadha waan ta'eef jechuudha jaarsa naa barbaaddu na heerumsiftu ganaa jechuudha asuma miidiyaan Hiiduma kanarratti na heerumsiiftu siniin jedha maalanii ammaaf akka fayyadte yoonaan jettanii fayyoon har'a miriruma jettee jechuudha yaa fayyoo yaa bareeddu mucoon akkasiin jette wayin namicha akkasiin jedhe haadha kee jala taa'ee si annuurre dhuguma immoo dubbachuuf fayyoon jaartii miti ganaa ijoollee xobbeedha dhugaa rabbii ganaa quruphistuudha jechuun dhugaadhuma isaa dubbanna yoo jedhani fayyoodhaan nam qaamanani ka guyyaatti gizee meeqan bira yoo na barbaachise guyyaatti kudee gizee 5 bira dhaquu nan danda'a haalumti yoo wannoo naan ta'e jechuudha malee mucaadha ganaa dhugaa rabbii sammuudhaan deemte malee qaaman hin deemne isuma dhugaati ijoolleedha maaliif ijoollee kutaa 12 qufatu murteetii biyya arabaa deemte bar
biyya waggaa torba maal ijoollee akkamitti jaartii jettuun yooduma akkamitti jaartii jettuun mucaa xobbee kanaan waggaa 12 murteetti barikoo kutaa 12 murteetti biyya arabaa dhattee waggaa yoo akkam maatiin tursanii waggaa torbaanuu galtee asiniin jennu waggaa 19 waggaa 18 wayin 19 xumurtee deemte waggaa 4 waggaa 22 biyya ishiitti deebitee dhufte isaan booda inni heerumte mucaan kun ikkoo waggaa 28 iyyuu hin taane I'm sure 28 iyyuu hin taane 28 nagargaan mi abbaa eebbu meeqa taati fayyoon abbaa eebbu abbaan eebbuu laa dideera abbaa eebbuu kufane nama jechuudha abbaa eebbuu kufane dafaatu abbaa mana naa barbaada indulloomtee ejumaan sin argu naan jedheera abbaan eebbuu ilaa kun rakkoo san ta'a sin agarsiisu ilaa rakkoo san ta'a kun ilaa rakkoo san taa'ee eebbuu qabatee taa'ee too eebbuu taphatee qabate fudhe kanaaf jechuudha abbaa eebbuu si faana viidiyoo sin hojjedhu naan jedheera na ilaala na sitti meera naman kadhadhu fayyoo bira deemeen kadhadhu kanaaf viidiyoo kana ilaalaa siniin jedha gara dubbii gabaabaatti gaafa akkas kolfuma keessa dhuma dhufnu jechuudha koomantii akkasii namaaf hin barreessinaa yaa jara koo abbaan manaa fi haati manaa piraankii dhamtee an hojjenne diraamaan nu hojjenne diraamaan yeroo darbe nu hojjenne jechuudha ilaa ijoollee kun waan iyyuu jaartii miti barkuu waan iyyuu maala mataan koo laala akkatti ishiin bareeddu qashtiidhuma barkuu waan dhugaa rabbii ilaalame dhugaa bisma kan bareedu argataniitu dhugaa rabbii qashtii meefutti maala dhugaa baay'een bareeda isuma dhugaa toolaan amma meekaappiin dibanne meekaappii dibachuu dhiisitu wanta inni kufalchiise waan na kufalchiise isinitti immoo meekaappii dhiisaa too jechuudha kuuliidhuma kuulladheen beeku nyaara wanno godhadheen beeku dhugaa fi soba jechuu dandeessu dhugaa waaqa jiraata fuula koo torbeetti moo torbee lammattan ni dhiqadhaa abba fuula koo saamunaadhaan meera gaanaa bayi isuma dhugaa koo torbeettiin gizee lama nan dhiqadha torbeetti takkan fuula koo saamunaadhaan dhiqadha isa iyyuu gaafa natti tolu baate dhiqadhu indammoo eega gaafa warra du'aati fuula koo dhiqadha isuma dhugaa kun isuma dhugaa koo siniin jedha dhugaa waaqa jiraata maaliif jechuun an fuula dhiqadhe jechuun walawwaladhee bareeffadhe jechuudha natti kolfitu isuma dhugaa koo siniin jedha abbaan eebbuu kana hin beeku isuma dhugaa mataa koo gammicha dhufamii fuul jechuun bishaaniin nan dhiqadha saamunaadhaan siniin jechuu kootidha malee bishaaniin immoo nama dhiqadha akkasitti bishaaniin dhiqachuu nan dhiqadha garuu saamunaadhaan torbee lamatti aal takka dhiqadha yoo barbaachisaa ta'e iyyuu gizeen ji'a gawgaa irra jira ugaan fakkeenyaaf akka kana gaddifaa dhiphinni faanatti dhufe amma kanaa miti ani jechuudha kanaaf filtariin godhadhu kaameraas kun kaameraan qulqulluu kooti na waraabbadhaan isuma dhugaa koo siniin jedha እንደውም መጋረጃ ኮ ከራዱ በነ በሬስነት ተፈካተ እናንተ ባክግራውንድ ይኮ ከናፍዩ ጀቹዳ ቢፈነ ማላልተኒ ሙሪና ማላልተኒ ወዶ ሙሪን ቤኪን ሃደነ ማጀለቴሰኒ ነመነን ኑሪ ዋንተ ይጀቹዳ ገባቦድ መትጋፈን ጎልቡ ነመነን ረብሲና ሙሪዳን ሰዱጋ ሲማይት ሲቤና ኮመንቲ ደናከስና ማንጀዲና ለማፋሞ ቪዲዮ ወጋ ተኮ ወጋ ለማ ቦድ ዱረ ኢላልተኒ ነመነን ረብሲና ሲኒንጀዳ ነገሽ ከሰና ባየቱ amma kana wala fallafina kaayamte achi makeup dhaan olitti deebina fuulli kun makeup mee haadha eebbaa koomantii jechuudha koomantii keessan ilaaleen haadha eebbaa makeup fuula kee hojjetadhutu nutti agarsiisi warri hojjettan yoo jiraattan gaaf tokko makeup hojjedhees nutti agarsiisa qaba fuula makkaasi ana jedha nageenyi keessan baay'atu horaa bulaa deebbanaa hamaasin hin argin
lafa nagaa bulaa lafa nagaa hoolaa yoo viidiyoo koo fixxanii amma dhumaatti dhaggeeffattan wanti biyya lafaarratti nagaa ta'eetu argame hundumtuu isiniif haa ta'u. Biyya lafaarratti gaariidha jedhee dhala namaatiif hanuume hundumtuu isiniif haa ta'u. Sinan jaaladha, sinan kabaja. Oromoo waan taataniif waan dhiiga koo taataniif amma fee isinitti haarullee sinan jaaladha. Amma fee dhuftanii na ilaaluu baattanii na jajjabeessuu baattanillee inumaan sin jaaladha. Gatiin sin jaaladhuufan siniin lola. Gatiin sin jaaladhuufan sinitti ka'a. Horaa bulaa. Bye.